hedduu nama gaddisiisu jalalleen isii kan lammaffaa abbaa warraa isii kan dura jalaa ajjeese maatiin abbaa warraa isii immoo warri biyya jiru abbaa isii jalaa ajjeese jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi daawwattoota Saantii Warooshoo akkam jirtan hundumti keessanuu bakkuma jirtan nageenyi keessan dhaqqabu turtii yeroo dheeraa boodaadha deebi'e alhamdulillah. Ada video takka qabadhee isin dhufe dhiifama badee immoo video nama gaddisiistu qabadhee dhufuu kiyyaaf dhiifama isiniin jedha. Irraa dubbachuun dirqamaan ta'eefan illee akka dubartii takkaatti akka nama tokkootti waan na fakkaata irraa dubbachuudhaaf video kana qabadhee dhufe. Asumaan immoo horoon hara taatanii mana kana subscribe godhaa. Horoon dura maatii iyya ta'aa turtanii hedduu galatoomaa. Maaliif haaraallee waan ta'eef irraa badee waan ta'eef video naa bira ga'uu dhabuu danda'a inshallah. Amma deddeebi'ee video tokko waa'ee fayyaatirraa akkasumaan tokko waan haaraa qabadhee isin dhufa. Hadda maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin hafu. Hadda hedduu waan nama gaddisiisu video takka irraa isin haasa'uudhaaf dhufe waan na fakkaata. Isinillee yaada keessan comment jalatti barreessaadha. Keessattuu ijoolleen dubartoota dhimmi kun sirriitti isin ilaallata jechuudha. Wallahi sirriitti isin ilaallata jalatti comment jalatti waan isin fakkaate barreessa. Waan isin fakkaate innis maalidha obboleettii tenne takka tan biyya Arabaa keessa jiraattu abbaa manaa qabdi. Abbaa manaa osoo qabdu irratti jalallee fidde wadhabbii isaan gidduu jiru wadhabbii abbaa warraa fi haadha warraa gidduu jiru abbaa dhumaaf rabbi qofa beeka. Jaruma lamaanii fi abbaa qofa irraa beeka. Kana jechuun hin danda'amu. Amma wadhabanii maal jechuudhaaf miti ka qabadhee isin dhufe garuu waan jechuurra barbaadu takkatu jira. Jarri kun lamaan otoo wajjin jiraatanii abbaa warraa fi haadha warraati irratti jalallee biraa qabdi. Jalallee isii kan wajjin otoo jiraattu abbaan mana bakka hojiitii galee abbaan mana bakka hojiitii galee nan achitti argee inni dubbanaa achirratti lubbuu isaa baaseedha. Jalalleen isii kan lammataa kanatuyyuu abbaa manaa isii kan duraa sanii lubbuu isaa baase. Erga inni lubbuu isaa baaseetiin hin jedhee booda maatu ta'e biyyatti maatiidhaan keessattuu bakka kana bakka ijoolleen dubartoota irratti xiyyeeffachuu qabdan. Nama biyya tokko keessatti yoo heerumtanii bultii ijaarrattanii jiraattan maatiidhaan faamiliidhaan biyya tokko keessa yoo jiraatan warratti hammeenya uumuudhaaf hin deemnaa. Ibiddi dubartiin qabsiistee dhaabatu waan ta'eef booda maatii san daafuu danda'a waan ta'eef. Jettiin tuni abbaa warraa isiitiif maatiin abbaa warraa isiitii fi warri isii nama biyya tokkooti. Erga bultii olii ijaarratanii abbaa warraa isii kana wajjin osoo jiraatu jiran jaalallee isii kun kan lammataa kun abbaa warraa isii kana lubbuu baasee booda maatiin biyya jiru obboleeyyan abbaa warraa isii jechuudha. Maatiin obboleeyyan abbaa warraa isii kan biyya jiranii abbaa isii lubbuu baasan yookiin abbaa isii ajjeesan jechuudha. Jaalalleen isii kan lammaffaa sun abbaa warraa ajjeesanii maatiin biyyaa dhaga'ee jennaan nama biyya tokko keessaati abbaa isii lubbuu isaa baasan. As keessatti wanti isin ilaaluu qabdan nama wadhabdee waan irratti wadhabdee wadhabdu. Abbaa warraa isii garuu saba isiitiif lubbuun isii ba'ee jira. Abbaan isiitis saba isiitiif lubbuu ofii dhabee jira jechuudha. Jettiin tun amma lama dhabduu taate. Abbaa ofis dhabdee abbaa warraa ofillee dhabdee jechuudha. Biyya kanatti silaa beekamaadha. Bultii keessatti gaafa abbaa warraatiif haatu irraa wal dhaban nagaadha wal gaggeessuun hin jiru. Yoo abbaan manaa rakkoo qabaatee abbaa mana san ofirraa isiin hiikuu barbaadde inni gadi lakkisu. Akka biyya ormaa kanatti gammachuudhaan kalaas eegatinaan taane atis jireenya kee jiraadhu anis jireenya kee jiraadhaadhanii wal gaggeessuun hin jiru. Hanga rakkoo irra geessanitti jechuudha. Ka barbaadu sun isii yoo hin barbaanne inni rakkoo qabaatee kalaas bultii naan ta'u boruuf naan ta'u ta'uu hin barbaanne. Yoo isin dhiisu barbaade inni yookiin akka isin heerumtee bakka biraatti hin bulle akka isin isa dhiistes hin deemne akka isinis jireenya gaarii hin jiran hammeenya guddaa irratti geessuudhaaf deemaa jechuudha. Dubartiileen gaafa nuti abbaa warraa kana sun hiikuu barbaadu ofiisaati rakkinni gama keenya jiraate inni garuu isin hin barbaadu jedhee rakkina guddaa isa geessuudhaaf deemna jechuudha. Fakkeenyaaf biyya ormaa kana keessatti namoonni hedduun silaa biyya ormaa keessa jira dubartoonni jechuudha. Gaafa wal hiikuu barbaadanii deemanii ni kattoo irraa buusanii hatta gibbii tokko keessa taa'anii gibbii tokko keessatti isillee bultii biraatu ijaarrattee maatii achi dura qabaattee achitti jiraachuu dandeetti. Dhiibbaan akkas hin jiru. Kanaafuu biyya keenya keessatti wanta akkanaa hin jiruufi miti haa ta'uti garuu maatii biyya tokko eega ta'e haga danda'ameetiin jedhe tokko abbaa warraa kenna san heega hin barbaanne heega hiikuu barbaanne yookiin irraa fagaannee bakka biraatti bultii ijaarrachuudha. Amaloota nama kennaa haala fi jireenya itti jiruuf jireenya biyya keenya keessatti waan beeknuuf irraachi fagaannee yoo dura arsii keessatti bahin jiraami bakka dhiyoo wayiitti dura bultii ijaarannee jiraanne bultii sun nun taatu isaa irraallee fagaannee
maatii sunillee akka miidhamne akka nu lamaan illee bahagala ol hin dhoggine rakkoo irraan hin geenne abbaa warraa kiyya sun eeganaan taane isas dagadhee dhiisee irraa fagaadhee bakka biraatti bultii biraa jaarrachuudha jechuudha. San tura furmaata malee isa ajjee lubbuu baasisiisu inni immoo sababa isaatiin immoo maatiin kiyya lubbuu dhabu jireenya ofii dhabu bahagala ol dhoggu hedduu takka ulfaata. Wallahi hedduu takka na gaddisiise ammisii waa lama dhabdu isaate jireenya akkamii jiraatti isa lammaffaa kan hojillee jiraachuu hin dandeettu. Tokkoffaa abbaa mana sii kakaleessate karraa du'e innis ajjeese akkasii biyyatti soo galte maatii biyya takkaati kinu amma abbaanis jala akkas ta'eera hedduu takka ulfaataa jechuudha. Mana hunda jiramu wanta akkanaa kun wanti bultii heerumanii hiikuu kuni keessattuu gisee ammaa kana hedduu bakka hunda jira. Inna heerumanii maa hiikanii miti amma dubbiin erga heerumtee sinini bultii susitoo baatee adda baatee garuu akka yaada kiyyaatti sinis warri viidiyoo kana daawwachaa jirtan yaada keessan koomentii kennuu dandeettanii warra fagaatanii jireenya ofii jiraachuutu warra caala bareedaadha malee karaa rabbiitinis karaa namaatinis wal balleessuu taati karaa rabbiitiin illee rabbiin dhabuu taati jechuudha. Akkasii viidiyoon hadhaa kana fakkaata hanga viidiyoo biraa toletti deemnutti yuutuubii kana saabskiraayib godhaa laayik godhaa nama hedduu bira haa ga'u. Akkasii isiniin jedha hordoftoota fi daawwattoota kiyya. Viidiyoo ture waan irraa waraabeef yuutuubii yookiin abira geggeessuu dhabuu danda'a. Koomentiilee keessan kan darbellee viidiyoo darbe irra gaafataa turtan hunda takka takkaan irra deemee gaafii keessan laalee isinii deebisa inshallah.